Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Biyaar Jaalalaa. Assalamualaikum isiniin jecha amalee keessan Biyaar Jaalalaati. Arba sagantaa xiqqoo takka qaba. Sagantaan qabu kun himee isin gammachiisa jedhin yaada. Sagantaan kun jechuudha warroonni agartee nu daawwachaa jirtan guddaa galatooma isiniin jannatu irraa dursine. So akkuma sagantaa kaafnu mee nu faana turaa isiniin danda'a. Warroonni maatii keenya taatanis guddaa galatooma. Warroonni immoo maatii keenya hin ta'in asumaan jechuun akka maatii keenya taatan isin gaafanna. Sagantaan kun daqiiqaa muraasa yooti. Oromootu jedha gaafii lamaan qaba. Tokko ji'a ramadaanaa dhufeera. Akkasumatti warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya alaa jirtanis wal quba qabaata. Uummanni musulmaatis ji'a ramadaanaa kana guddaa kabajuu qabdan jedha. Tokko haqa namaa irraa gargaarchifee, lammaffaa yatiima gargaaruu, sadaffaa zikriyaata agartee waan duraan agartee sharrii duraan dalagaa ture muuziqaa fagaachuu, agartee bakka dhugaatii fi waan akkana irraa fagaachuun dirqama ta'ee jirama. Kanaafuu dargaggeessis shamarranis bakka walitti sargii cidha akka afaan oromootiin cidha jaataa cidha jannaa cidha kanarratti sagartee dhiifamaa cidha jannaa dhiifama cidha kanarratti illee oduu wantoota dhuguu namni keenya ifeeggannoo guddaa godhuu qaba. Ji'a ramadaanaa waan ta'eef ji'a tokkoffaa uummanni muslimaa haalaan quba qabaatee agartee hordofu jechuudha. Ji'a ramadaanaa kun nurratti waajiba. Warroonni uumamaa taatanis asumaan dhaamsitanii agartee uummata dargaggeessa keenyaaf akka dhaamsan guddaan isin gaafachuu barbaada. Ammas gaafii kaasa tokko kana inni lammaffaa warroonni agartee musalsaloota waan adda addaa daawwatan kanaafuu agartee waan adda addaa irraa fagaachuuf ji'a kana ji'a ta'uu waan taateef ji'a agartee samiin torban rabbiin uume walitti ol kana illaa arshitti jechuudha. Ji'a toobaa rabbiin siif araaramu jechuudha jiini kun. Kanaafuu ji'a kabajamaa kabajaan ulfina guddaan dhufe kana kabajnee akka agartee waan inni barbaachisu hordofnu bareedaadhaan isin jaa akkasumatti guddaa galatoo walfadha. Kanatti aansuudhaan immoo yaada gabaabaan qaba. Oromoon biyya baadiyyaatti biyyaa fi biyya alaatitti hanga baha biyyaatti hanga Afrikaa fi Eeshiyaatti hanga Eeshiyaa fi Awuroopaatti wal quba qabaatanii akka tokkummaa jala deemtan barbaachisaadha. Manni keenya kan biyya Yamanii dhiyootaan akkasitti gubate jechuun sababa tokko malee uummanni keenya sun dhiigni isaanii awwaalamee jira. Ammoo kan beekte kan hafeetu roobudha. Kan hafeetu qaqqabachuun isinirra jiraata nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu nuuf olchan jira yoo nun dogoggorrees nuuf olchan jira yoo dabartee sirri jiraates ulfaadhaan isin jaa akkasumatti ijoolleen qeerroon biyya alaatis biyya keessa jirtanis tokkummaa keessa jala deemuun barbaachisaadha. Keessattuu waan walirratti ta'aa jiru kana namuu quba qabna akka agartee walirratti duulli addaa kan agartee mootummaa keenya irratti uumame duulli addaa irratti bobbaafame kan miidhamaa jiru jechuudha. Kanaafuu namni keenya osoo lama hin taane tokko ta'ee akka agartee qabsoo kan itti fufu barbaachisaa jechuun barbaade dhiifama maayikiin kiyyaallee itti qoramoo qaba. Kanaafuu inshaallah naaf wajjin waan dhugaataniif guddaa galatooma ulfaata hanga sagantaa biraa walitti dhufnuun nagaan nuuf turaa jenna. Waalaikum salaam warahmatullahi